كوني مجرجة لا ترتا مجرجة با quality تيب سدت قبدس ني دفه جرا غتي سا يو برو بربادان فيديو كي كان غد مرات سبسكرايب لايك شير كودا هنگد مرات لالا سننجدا وري مجرجة غتي نسامي كايتاني مجرجة غتي نسابي كم حكومتي مناتي في بل ان نسا مترمون درقما اكسما مو مجرجة نكما quality نسا ولجالو مجرجة له ولجالا quality مجرجة راتوندايت يچودا غتي نسا كان بكم مالي اكنتي ميتي وا هندايو هبچو بربادان فيديو كي كان غد مرات سبسكرايب لايك شير goda akka ilaaltan kabajaadhaan isin gaafadha. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarran kuma jalatamtoota fi kabajamtoota Oromoo. Zira jirtu bakka jirtan nagaa kabajaan keenya simbira jiraatu jecha har illee magaraja akkam babbareedu fi magaraja quality ta'ee fi akkasuma magaraja fashion dhufe warroonni barbaadani qabadhee isin dhufeera jechuudha. Isin bakka eegamu garuu viidiyoo kee kana subscribe like share gochuudha jechuudha. Isin bakka eegamu akkasuma immoo biyyoota keessaniif illee namoota barbaadanii share godha. Hanga xumuraatti na wajjin turaa isin jedha anti keessaa magaraja lama ajajatanii jechuudha. Lachuu carqii majlisaa fi maachidha jechuudha. Akkasuma dizaayiniin tokko carqiileen tokko carqii baay'ee quality ta'ee fi darajaa qabanidha jecha namoonni gatiin magarajaatiin ol bahee kagatii qinnaashillee hin jira akkuma gatii guddi jiru kagatii qanasuutti jira waan ta'eef isin irraa ka eegamu zulaa maashoo keessaan dubbisuu qofaa siniin jedha laafaa sirbiyaa hedduudha duwwaa digdamii kudha sagali magarajaa akkana fakkaatu magarajaa bareedaa quality ta'e kanneen jechuudha qabannee isin dhufna jechuudha. Ishi waraqata magaraja akkana babbareedu kana jechuudha magaraja quality kanneen inni kun amma karaan isaa adii jechuudha kireemidha magaraja kun bootaa tuyyuu hanqatee jechuudha dura kana magaraja baay'ee quality ta'e kajalaa kun gabarii isaa jechuudha akkasuma immoo gubbaa kun carqii isaa normaali furdaadha jechuudha kan kana kinooti maashaallah carqii baay'ee quality ta'ee fi originali ta'e kana jechuudha namoonni hojjetanii namoonni barbaadanii dhufanii keessaa nu dubbisuu dandeettan isin jedha amma inni kun illee gatiin isaa tokko jechuudha kanaafuu kun illee gatiin isaa tokko garaagarummaan isaa sararri isaatii fi diizaayinii isaa malee garaagarummaa biraa kan qabu jechuudha gatiin isaa tokko gargoomni isaa tokko margi kan kana jechuudha maashaallah lachuu abbaa fakkaataa fi sadii jechuudha akkasumas kan kana argitanii inni isaa baay'ee baay'ee mul'ata. Itti aansee isa kana jechuudha. Inni kun gatiin isaallee hin dabala akkasuma quality isaallee hin dabala. Anu ajajee hojjechiisa kan isin jedhe tokko kana lammaffaa kabraalee isa kana jechuudha. Inni baay'ee qualityidha. Maal jedhama kagingichaa jechuudha. Inni noofitidha. Diizaayiniin isaallee akka bareedanii diizaayiniin isaallee baay'ee bareeda. Akkasuma inni illee qualityidha. Ramadaanaaf namoonni hajamtanii namoonni galaa jirtanii namni burcuqqoo bishaanii gidee takka fidatee namoonni irra deebi'ee bitatu meeshaa kana yeroo dheeraa karoora keessa yeroo dheeraati. Akkasuma dadhabbii keessa yeroo dheeraa waan ta'eef yeroo takka ittiin hadhaati. Haaratti baafadhaa isin jedha yoo bitatan meeshaa quality hadha. Meeshaa yeroo muraasa qofa isin tajaajilurra meeshaa birrii keessa erga bahuu hin oolle meeshaa quality meeshaa original irratti waan ta'eef obboleetti hin magaraja quality kan hojjechiisee fi jira jechuudha. Akkuma kana magarajaan kun baay'ee bareedaadha jedhanii maashaallah. Homaa waan irraa haa hin qabu namni kamuu namni hundi keessanuu osoo bitanii namoonni jedhanii magaraja osoo bitanii jedhanii kaawwan malee akkuma kana magaraja qualityidha magaraja sadiitti jedhee akkasuma magaraja faashinaatiillee gabaan isaa akkuma jechuudha akkuma gabaan isaa akkuma kan kana jira gubbarraa isaa illee jechuudha gubbarraa isaa illee dhaqii baay'ee quality dhaqii baay'ee maashaallah namoonni hojjetanii namoonni jaallatanii waanti meeshaa qualityidha meeshaa originalidha akkasuma immoo qabattoo isaa kana jechuudha qabattoo isaa kana argitanii yoo barbaadan kana yoo barbaadan kana filannoo keessa jechuudha filannoo keessa aynata sadii hin jira kanaan hin jira kunooti kanaan illee hin jira jechuudha kan barbaadanii isinii dalagama akkasuma kanaan illee hin jira jechuudha kunooti akkasuma ammallee deebi'ee barbaadanii hin jira jechuudha kanaan illee hin jira jechuudha kararii barbaadanii fi akkaataa barbaadanii jira jechuudha ammoo jechuudha kan girgiddaa kanallee yoo barbaadan isaanillee galfachuu ni dandeettan isin jedha magarajaan kun magarajaa hedduu bareedaa fi magarajaa hunda keessaa magarajaa hedduu jaaladhe aniyyuu kana kiyyaa faagu jechuudha magarajaan kun magarajaa baay'ee jaalatee ta'e magarajaa bareedaa jechuudha ammallee waliin gara kiyyaa akkasuma jechuudha kan bareedaa gara illee keessa argitanii inni kun illee magarajaa baay'ee quality ta'e magarajaa gargaarsa keessaa kana baay'ee bareeda inni kun tokkuma jechuudha garaagarummaan isaa diizaayinii isaa malee gatiin tokkuma quality tokkuma garuu diizaayiniin isaa garaagara argitanii walitti dhiyaata haa ta'u malee inni sun gidduu kana
isaa qaawwa akkasuma jala isaa kana qaawwa kun ammoo guddaadha qaawwa hin qabu garaagarummaan isaa kana malee kan biraa hin qabu siga barbaadan kanadha jechuu dandeettan sanillee gatii tokkuma wanti hundi isaatu tokkuma kwaalitiin isaallee tokkuma garuu garaagarummaan isaa gidduu kana keessaa fi jala isaa kana irratti kun qaawwa kun ammoo guddaadha argitanii homaa hin qabu namoonni guddaa akkana kan barbaadanii jechuudha Ajibatni dan juga apa nama kulo berbadan itu kulo berbadan aku mungkin itu ada kulo berbadan magara jarak yo aja jadi ini sudah balik sudah di teman ini magara jarak kedua itu akan dari itu jabatkan itu sudah kita ini berarti bisa kedua akan ada baru akan berarti yo kan mau desainnya akan kena tuh mau kan bisa kedua berbadan sekarang sudah desain berbadan saya kata berbadan ini benar juga itu dalam tinggal mental sendiri jalan buku tidak masuk berbadan ini baik berarti sudah namoonni barbaadanii isii kana itti dabalachuu hin dandeettanii suniin jedha waan baay'ee bareedu jecha maashaallah dhaqnuti akkuma dhagitan kana jira meeshaan keenya har'a namni jaalattan keessaa nu dubbisuu hin irraanfatinaa suniin jenna meeshaa akkana bareeduu fi meeshaa kwaalitii kanneen nu biratti ni argaman suniin jedha